Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu Oro Mp4 irratti kanaan dura appilikeeshinii garaagaraatii fi viidiyoodhaan siyaasaa wantoota adda addaa isin barsiisaa ture. Amma ammoo Oro Mp4 kan irraa jijjiireetiin Shager Tube kan jedhu irratti appilikeeshinii isin barsiisaa jira. Akkasuma barumsoota garaagaraa isin barsiisaa jira. Shager Tube seenaatii hundi keessanuu ijoolleen keenya hundi keessanuu Shager Tube seenaatii search godhaa Shager Tube irratti subscribe naaf godhaa. Shager Tube kunoo fakkeenyaaf Shager Tube kunoo akkanatti barraaya Shager Tube yeroo jedhu kunoo akkanatti barreessaa search godhaa subscribe naaf godhaa. Suuraa kiyyatu irra jira kunoo subscribe naaf godhuudhaaf duraan dursee akkanatti gaasniif dhufe subscribe naaf gootan hundi keessanuu kunoo subscribe gootanii san booda erga subscribe gootanii booda mallattoon alarmiitun asirratti isiniif dhufti mallattoo tana yeroo tokko gattuu hiixan san booda all jetti all isa jedhu kanarratti gootanii yeroo hundaayyuu conversation notification isiniif dhufe jechuudha yeroo ani waan tokko gadhiisu kunoo viidiyoodhaan garaagaraa isinii gadhiisaa ture yeroo baay'ee akkasuma barumsa garaagaraalee jalqabeetiin jira wantoota garaagaraa wantoota dhiiraaf shamarran amala akkamii qabu maali kan jedhu akkasuma ammoo appilikeeshiniilee afaan Oromootiin isin barsiisaatiin jira hundi keessanuu subscribe naaf godhaa hordoftoonni koo kan Oro Mp4 irra jirtan hordoftoonni koo hundi keessanuu Oro Mp4 irratti yeroo baay'ee yeroo dheeraa wajjin turre amma ammoo gara Shager Tube kanatti dabree jira Oro Mp4 xiqqoo rakkoo narraa waan godhateef hundi keessanuu na gargaaraa Oro Shager Tube kan jedhu kana subscribe naaf godhaa share naaf godhaa na gargaaraa linkii isaa ammoo iddoo description irratti isiniif kaaya fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo gattu iddoo description irratti kunoo iddoo tana yoo gattu hiixan viidiyoo amma isin barsiisaa jiru kana irratti jechuudha iddoo tana yoo gattu hiixan description boxes ni fida iddoo description san irratti ammoo linkii kiyya jira tuuxanii subscribe gochuu dandeettu jechuudha hordoftoonni koo hundi keessanuu warri Oro Mp4 irratti kanaan dura na hordofaa turtan hundi keessanuu subscribe gootanii akka asirratti na hordoftan kabajaan isin gaafadhaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu akkasuma ammoo sababa sablammiin biyyoota biraas kan na hordofaa turtan hundi keessanuu subscribe akka naaf gootan kabajaan isin gaafadhaa keessattuu ijoolleen Oromoo yeroo baay'ee appilikeeshinii ani afaan Oromootiin barsiisaa ture kan hordofaa turtan kan itti fayyadamaa turtan akkasuma ammoo na duubaan dhaabbattanii warri na jajjabeessaa turtan hundi keessanuu asirratti Shager Tube kanarrattis akka na jajjabeessan akka na gargaartan abdii isinirraa qaba Oro Mp4 irratti post godhuu erga dhiisee turee jira rakkoon isaa maali monetize naaf ta'uu dide naaf dalaguu YouTubein kuni garuu irratti posting godhu maaliif faayidaa waan hin qabneef post godhuu dhiise kan banee jira haroo banee kuni ammaaf kunoo subscribe 1800f 81 qaba kanaafuu kuni baay'ee xiqqaadha jechuudha kanaafuu na gargaaraa hundi keessanuu share naaf godhaa subscribe naaf godhaa waliif daddabarsaa ilmaan Oromoo kanarratti na hordofaa isiniin jedha kunoo akkuma kanaan dura appilikeeshinii barsiisaa ture asirrattis appilikeeshiniis barsiisa akkasuma ammoo barumsa biraas barsiisa jechuudha fakkeenyaaf wantoota akka qorannoodhaan yookaan ammoo doktoroota tokko irraa hubadhee akkasuma isin barsiisaatiin jira kunoo laaluu dandeettan bantanii hundi isaaniitu jechuudha. Okay, networkii kiyya waan ta'eef dhiifama naaf godhaa garuu isin laaluu dandeettan hundi isaanii seentanii qaama saalaa dhiiraa akkamii guddisuu danda'an maali kan jedhu yeroo tokko wanuma akkanaa kanas wal barsiisnaa rakkoo miti kuni waan uumamaa tokko waan ta'eef kanaafuu ilmaan Oromoo hundi keessanuu subscribe naaf godhaa subscribe akka naaf gootan kabajaan isin gaafadha akkasuma keessaanis waliif ergaa Facebook keessan irrattis share godhaa na gargaaraa isiniin jedha galatoomaa hundi keessanuu isin jaaladha hiriyoonni koo hordoftoonni koo kan duraan Oro Mp4 irra jirtan gara Shager Tube kana akka naaf dhuftan kabajaan isin gaafadha